Mana marratti ka dunaaf kana akhiraa dubbatu malee nama tokko dhuunfaa godhatee waa'ee Israa'el qofa kan dubbatu miti. Kanaafidha Quraanni kan addunyaadhaaf dubbatu jecha Rabbiiti kan jenneefi giddu galeessa hunda godhatee haasaa malee namicha tokko Israa'elee hin gadda argame qofa fuudheeti waa'ee isaa qofa kan dubbatu miti. Kanaaf Nabi Muhammad Quraysh irratti nama sanyii tokko qofa irratti Quraan haasa'uudhaa miti. Quraanni tole sun seenaadha. Baqattee baateerti safaraan jidduudhaan isin argutti hin jirtan. Hin agarre. Baqattee baatee Hato lammaffadha gaaffisa gaafadha Yesuus Kiristoos kijibaadha moo kijibaa miti Maarqos Wongeel boqonnaa lama lakkoo 23 jaarratti bara Abiyaataraan gafa luboota turetti yoom nyaatani maafi Yesuus Kiristoos sobe maa dubbisaa jedhoo jennaan namni ragaa naa kennu nabame hin jiru jechuudha. Lammaffaa waan barreeffame kun mee waaqarraa barreeffame wangeelli keessan jennaan wangeela Maatiyoosi waaqarraa akka inni barreesse tokko ragaa fiduudhaa dadhabe hin jiru jechuudha. Isini galee waa hunda gaafadhe gaaffii tokko naan deebisne lammaffaa seenaan barreeffame Luukaas Wongeel seenaan marraatii qoratee barreesse malee akka waaqarraan barreessine itti agarsiisee jira innis kana fudhateedhaa jira. Kanaafuu Quraanni seenaadhaa miti Rabbirraa akka ta'e itti agarsiisee jira. Quraanni Rabbirraati maal jira boqonnaa 20 lakkoofsa 92 irraatti nazala bihi ruuhul amiin jedhee Quraana kana ruuhul amiin yookiin Jibriil alayhi salaam Rabbirraati fuudhee bu'e jedheeti Rabbirraa akka bu'e nutti dubbataa jechuudha. Quraanni kun jecha Rabbii akka ta'e boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti hatta yasma'a kalaam Allah amma jecha Rabbii dhagootti Quraana keessatti dubbata jechuudha. Tole ammoo deebi'ee kan inni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deebi'ee waa'ee jinni waan akkas godhee dubbataa jiru maa Yesuus Kiristoos waaqayyo jettanii isin dubbataadha jirattani inni Luukaas Wongeel irratti tabbarratti ol baasee waaqaati jettu sana koottan mangoota mangootu jedheeni asirraaf darbadhu yoo dhiira taate jennaa Yesuusaan dhiira miti karaa kanaa lubbuu koo baafachuun barbaada deendineeni asirraaf darbadhume yoo ilma waaqayyo taate sheexaanni bultii 3 ol fuudhee baasee bultii 40 ammoo akka inni soomu hin taasifneeni. Oto bishaaniif midhaaniin nyaatiin agabuusaan teessisne caakkaatti achi baasee tabbarra kaa'anii midhaaniif bishaanotoon qammasiin bultii 40 seexaanni Yesuus Kiristoosin qorte tabbarratti ol baafte yaa fidee nyaata nyaanni hin jiru bishaan hin jiru Yesuusin soome jedhu maal soome waan nyaatu dhabeetu akkatti agabuu taa'e malee bultii 40 sigalee seexaanni waaqayyo keeyyu fuudhee qore Nabi Muhammad min chigraa lootuma akkaati jettutti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahih Muslim keessatti maal jedhani namni nama qariinaa qabaa jedhani garuu kan ku asallameera waan baratti nan ajajjo jedhani kan kee garuu waaqayyo jettee ati har'a isaaf sagaduudhaaf maraataa jirtu mukarratti ol baaseeti bakka nyaanniif dhugaatiin hin jira geessee seexaan akkatti inni harka tokkoon qabee gototee achi geesse jechuudha. Fuudheedhaa deemee maal godhe? Deegaan kun naa geenatti maa fuudhee geesse midhaaniif bishaan malee bultii 40 teessiseen isinee soomne Yesuus waan nyaatu dhabee cal jedhe malee mee bishaanutu achi jiruuti nyaanni achi jiruuti dhiisee namni tokko ragaa fidee natti agarsiisu hin jiru jechuudha. Lammaffaa Paawulos ati har'a waa'ee isaa Yesuus Kiristoosii waa'ee isaa dubbata jechaa jirtu Paawulos waaqayyoon kadhatee yaa waaqa ko seexaana kana na keessaa baasi jennaaniin na didee tolleen si olee hungaa jedhee seexaanni sun na keessa taa'e mataa koo keessa gadi na tuman jenne Paawulos na keessaa baasuu didee seexaanan jenne. Paawulos ati waa hundumaa irraa fudhatteedhaa deemaa jirtu mataa keessa taa'e Paawulos mataa keessa dhaan jiru boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti ta'e ilaaltu mataa keessa gadi isa tumaan jenne. Kanaafuu Paawulos mataa keessa taa'e na tumaa jira seexaana na keessa baasee waaqayyo yeroo 3 kadhadheennaan edezi tolli koo sigaa inni kanaan dura si tola ooleeyyu kanaafuu seexaanni si keessatti akka barbaade si agootu naan jedhe. Kanaafuu sila bakka guddaan gaa ture seexaanatti akka bakka guddaan geenya na godheedhe Paawulos. Kanaafuu Paawulosin seexaanni keessa mee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seexaanan na keessa jiraati akkatti waa dubbadhu akkatti waa godhu dhabe kan jedhu mee natti agarsiisi. Hin fiduudhaan dandeessu jechuudha. Fiduu dandeessu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seenaa isaanii barbaade seenaa isaanii iddoo barbaade dhaqxee dubbifachuu dandeessa kunoo Siratul Anwaari jira intini keessa Rawdatul Anwaari jira yoo barbaade Sahih Bukhari keessatti argachuu dandeessa eenyurraa akka dhalataniif eessaa akka dhufan sanyii beekamaa namni tokko shakkiidhaa hin qabne ilma Abdullah ta'uu isaa hunduu ni beeka jechuudha. Keeti eessaa akka dhalate wallaalaniiti abboo kuni takka ilma Yoosefidha jedhaniin diqaalaa dhalatedhani ilma Yoosefin. Sigalee warri keessatti dhalatani. Ilmu kun yaasii ati diqaalaa deessee dhufte kan jedhaniin Yesuusin malee Nabi Muhammadin miti. Mee namni tokko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abbaan qabdu abbaa kee wallaale kan jedhee natti fidi ragaa. Mee eessaa dhufte sin beeknu kan jedhee ragaa tokko natti fidi hin jiru. Hin beeku eessaa akka dhalate sanyii isaa sanyii kabajamaa ta'uudhaan hin beeku jechuudha. Abdoon immoo deebi'ee kan amma awwaliin kootutti gaafa biyya galte naan dubbadhu jedhe kunoo sagaleen kee na bira jira teelegiraamii irra sagalee kee waraabeera biyya dhufee finfinneetti kootti waliin mari'anne naan finfinneen jira lakki waldaan naan eeyyamu si mari'achuu hin danda'u jenneeti akka nama mari'achuu danda'u dhiirummaa keessatti agarsiisuu deemta. Kijiba sagalee ke baatee si agarsiisuu danda'a otoo asirra jiraate sagalee baatee si dhaggeeffachiisa dheen ture garuu hin buute malee sigalee kanaafuuti ragaa tokko fiduudhaa hin dandeenye jechuudha. Yesuus Kiristoos nama guutuudha waaqa guutuudha jettee ati nama amantuu miti maal rakkoo qabare fidi ragaa hojii ragaa namatti kennuu hin dandeessu. Kanaaf wanni nuti irratti dubbataadhaa turre
ربي سبحانه وتعالى قرآن كان علما ما تفجرين يقول إيه أبوسه أمو جرين يقول إيه وأنبوسه كان اتفايدا مجرى نبي محمد وايس عني وبرتشي وربان كنو ما تعمل سينانو كأجرا حديثني لفنو كأجرا سينا ساني رابرنا وانم تنوتي سنينا ما قرآن ننجرو سنينا ما نفيدوس إيه نقدسوس ننتكسوس إيه يسوس سنين سابي يكون مال سفايدسين وما سفايدني قرب ما جلا سباسه سنبابني نما قبرو جلا سباسه سنبابني سينا يسوس تو بيك توتي نما قبر أجر تمتي ኢየሱስ ሰኝ ዳዊት ይትገለ ዳዊት ራ አዳም ይትገሉሳ ኢልመነማ ቱተው በካርቱቲ ሴናሳ በኩን ገርቡማ ነማማ ጀላ ሲምባሰን ኢልመነማ ገበራ ጅርታቲ ሲላ ሴናሳ ቱ በይቴቲ አባይሳ እርገ በይቴቲ አባን ኢሳቲ አዳም ይትዳቀ ገሉሳ እርገ በርቴቲ ከራ ዳዊትን ጀቹዳ ሜፊዲቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰኝሳ ዮ ቆረተሙ ዳዊት በር ዱበርቲ ፉዴ ከን ሰጋገለ ሰኝሳ ሰኝ ኤኙ ከ ሰኝ ወረዝና ወጀቱ ከሳ ዳለተ ኢየሱስ ክርስቶስ سنينات بيك يسوع جت كنا داود كان لا تورزنا كيس أمتي يهودا ورزنا أمتي كرا دسا ورزنا دلنا أمتي سنيسا ولا كوف نبر دوبارتينا ما فوده كان تساقا أمتي سنيكا بجت دوباتا سني ورزنا وجتني راتي دو فيري ما شافا كل نتي دوباتا بر أكا ما شافا كتير ستي ماجرا نبي محمد مزنا راد نبي محمد مزنا راد لا توكين سنيسا ورزنا دما شافا تجارو سنيسا ركدا وتيتجا دا ما جرا